maatii kanaaf ammaa booda abbaan kiyyallee nama kan ta'u natti hin fakkaatu haatillee akkasuma rakkoo guddaa keessa seenee jirra ishii dhabuu keenyaati. Na xoortii na daggaftii bakka jedhetti na jalaa qalamtee hanqalamtee hospitaala mootummaa keessatti an beeku ani kanumaa amma mucayyoontii as dhabee sanarra clinical pharmacy dhaan digriidhaan eebbifamtee tokkoffaa baatee achumatti yuunivarsiitiin qaxaree maasterii kee qabachuu qabda barsiiftuu taata jedhanii Xuqur Ambassaatti erganii maasterii ishiidhaa bara 2010 irraa calqabdee haga baranaatitti barachaa turte waxabajii kana keessa eebbifamta jedhamtee riisarchii deddeebitee Xuqur Ambassaatti hojjechaa jirti. Anallee gargaaraa turte obboleettii tiyyallee ana cinaa kan jirtu ni jirti ishillee gargaaraa turte mindaa argattu hundaa nuuf kennaa turte. Gaafa 17 hojii duree manaa baatee jettee obboleettiin natti bilbilte hin gallee bultee naan jedhanii. Ijoollee bira deemti gwaddanyyoota sii bira deemtee bulittiilee jennaan lakkii gwaddanyyoota kee ishii bira geenyee naan jette Xuqur Ambassaadha mucayyootii irratti bilbilanii advaayizeriin ishiidha mucayyoon qulfii laabii keessatti hojjettu maabiraatiin hin dhifaa qulfiin cufaadha mucayyoon qulfii naan deebifne eega kaleessiin argine argitanii jedhee dawwale lakki nusiin agarree jetteeni. Mee koottaadha Xuqur Ambassaatti nuun jedhe Xuqur Ambassaa dhaqne Xuqur Ambassaa dhaqnu poolisiin aga dhufee banutti nuun jedhanii eegaa turree sa'aatii muraasan booda poolisiin federaalaa dhufee balbala qulfii biraatiin banne jedhanii bananii hoobudanii ilaalanii mucayyootii mormi qalamee dhiigni lafarratti gajjigee ishiin duutee ishiin qalamtee morma qalanii akka horiititti na jalaa qalanii maaliif akka qalanillee akkamitti akka qalamtellee namni na gaafate sagammaan jiru rabbi si haa jabeessullee namni naan jedheen jiru hospitaala sanirraa komiin hospitaala sanirraa qabu kana kan biraa mucayyoon tiyya politikanyaa miti ani politikanyaa miti ani waan ammallee mootummaa kadhadhu anuma dhiiga mucayyootii nama mucayyootii qalee ajjeese biyya keenya biyya nagaa kana keessatti nama kana na godhee akkanaa baaftanii mootummaatti dhaamsa akkanaa hintanii akka itti naa jabaatu mootummaanii uummanni Itoophiyaa immoo bakka jirutti hunduu dhiiga mucayyootiyaatiif waaqa naa kadhatu dhiigni mucayyoo kiyyaa qaba waaqa naa kadhatu.